keenya keessa dhalatte dhiira jettee of ajjeesuudhaaf deemaa jirti biyya namaa keessatti osoo dalagatu diraama 600 dalagataa jirti. Dalagaa kana diddee irraa ba'aa jirti sababa dhiira edda shintibeetii seentee shintibeetii keessa u'uu jedhaa bulti. Osoo asitti mana arabaa keessaa of ajjeete gaafa duranatu dalagaadhaaf of bira fide. Beeri teena likkiin jirtu wanni mataan si dhukkubuuf miidiyaa kanarratti baatee haadha faadhessitu garaana nyaata dhugaa dubbachuudhaaf. Wallaahi wa billaahi dhiira Dubaayitti murteessina. Bashitaan akka nadhoo Dubaayii dachii biyya lafaa kanarratti hin jiru. Dulloonni dalagaa diddee obboleessoo hoolaan jechuudha faffaqattee rarrattee dhiira jala fiid. Anamata jaa jira biyya kana keessa na beekti ijoollee na beekti. Takkaa dhiira Dubaayitti illee nyaatamee beeku takkaa rakkadheen beeku. Alhamdulillaahi rabbil alamin galanni ka rabbii guddate jechuudha. Amata jaa jira biyya kana keessa. Guyyaa takka hawaalaan nyaatamee jiru obboleessa as keessan qabu obboleettii as keessan qabu haadha as keessan qabu abbaa as keessan qabu. Diinuma isaan irraa ergatan saniin irraa ergadha. Diinni sunillee na nyaateen beeku. Hoggaa sadiif ijoollee baalattu na ergaa ture. Amata sadiif hawaalaa ijoollee baalatti irraa ergataa ture. Achirraa ijoollee arsii osoo jechuudha nama arrabsuudhaaf kan duniyaa namaa nyaatamtu taate dhiirri Dubaay inarraa birrii nyaatti. Ana sa'aa 24 asirra taa'ee afaan albaa odeetu. Isaanuma arrabsu sanirraan hawaalaa ergadha. Isaanuma arrabsu sanirraa waan barbaade godhadha. Guyyaa takka nyaatamee hin beeku. Namni biizinasa dalagu hin sodaata nama nyaatu. Kana shariikaa uummata rakkoo bedheedheef birrii walirraa nyaatee asirra gad dhufee dhiira maqaa balleessu. Asirra gad dhufee dhalaa maqaa balleessu. Obboleetti tiyya as keessa turre as keessatti arii baafne kun rakkina bedheetirraa malee rakkina namni birrii namarraa nyaatu. Namni biizinasa dalagatu biizina ofiitiif sodaata. Wajii isaattu narraa dhaabata oolaan irratti gaafa ol ba'ee sodaata. Namni hariiroon takka dhalaa fi dhiira jidduu yoo hin jirre namni birrii namarraa nyaatu never hin jiru biyya kana keessatti amanii fudhatu. Kanarraa kaafa yoo ati da'iyyuusa taate dhiira miti nadhoon si nyaatti. Nadhoon gattee dafi cooftu beera Dubaayii wallaahi wa billaahi akka beera Dubaayii si nyaatu ilaala. Osoo ati lubbuun jirtu qottee si awwaalti. Osoo ati lubbuun jirtu jechuudha si nyaachuus dandeetta. Kanaaf habiibti tiyya wanni mataan si dhukkubuuf hin jiru. Icciitii nadhoo Dubaayii sirriitti qoradhu. Beerri dalagaa dhiiftee ulfaayuudhaafiiti. Dulloota biyya kana keessatti suusee dhageeffadhu. Anaa takka dubartii ulfooftee sagalee ta'u argite. Anaa takka dubartii fireendiidha jettee dhiira bira dhattee kun jala kana jira miti eenyu itti gaafatamaa shamarranii qaama itti gaafatamaa shamarranii ta'e kana waaqayyoon gara hafuura qulqulluutti isa fide eenyu inni maqaan isaa Imiraan. Gaafa birrii na nyaate akkana na godhee mallaqa na nyaate tafiran irra jaalata jettee intalti isaa asirraa suuraa Imiraanii kan gara galchitee irra caffaraa turte ani Imiraanii irra dhaabataa ture baga nyaate jedhee nama gammade keessa nama tokko jechuudha. Baga irraa nyaate jedhee goota koo baga itti muddite namni nama jedheen keessa Imiraaniin nama tokko naan hin jenne haa jedhu mana isaa dhaqee giiftii kennee fi jabaadhu jedheeni ture. Argite irraa nyaate Dhageeffatu suusi irraa nyaanne isaa rabbitu beekaa miti na nyaate jettee gasiin asirra baate baga nyaate jedheeni ture maaliif dhiiga ofii deeffate jechuudha kan halkan girgiddaa dhiibaa buluusii wajjin jechuudha. Ani gaafa intalli sun biyyarraa dhufturraa kaasee kinu azdala jira hin kijibdoo ol seenee dubbatu gaafa inni biyyarraa Itoophiyaarraa boolee Imaraatitti gabbuurraa kaasee isa beeka. Walitti dhuunfiinsa ijoollee lamaa sanirraa kaasee isaan beeka. Gaafan ani mucaa kana firiizii isaa laalee mucaan kun durriyyee fakkaata gizee biyyarraa dhufe san shiftaa wayii waan mana hidhaa keessaa bahe fakkaata kinu azala jira dhagaa jira annama hamachuun beekutti gilxiidha jechuun abbaan fedhe matarra na deema malee sii galee baqa durriyyee mana hidhaati sooramee beeku tokko fakkaata mucaan kun gizee biyyarraa dhufe san mijattiin sun ijoollee biyya keenyatti gosa kiyya himatti sii galee maqaa ishii kaasee ebalu mucaan kun durriyyeedha dhiisi mucaan kun sii ta'u irraa godhan akkanumatti haala isaana sodaachisa jennaan achi gargaltee isatti na himtee intala kana irratti hudduu si waraana yoo ati waa'ee kiyya deebitee mucatti kana wajjin haasofte waan takkallee si hin dakalu na jedhee firra kiyyatti na himataa ture kennu Imiraan azala jira intala san jechuudha. Intala santu ani sii gorsee jennaan achi gargaltee Imiraanii na himtee Imiraan saabasiitti natti dadatee wal lolaa ture. Gaafa kaanii kiraa manaarraa kaffaltee waliin nyaatee oolaan irraa wal janajjanan eenyummaa isiin beeku maalummaa isiin beeku maalummaa isaan beektu ka wal baraniin feesbuukii ka keessa rafan miseenjarii asitti wal bira gadi bu'anii jennaan kaameraan akka olaanii san hin jiru amalli akka olaanii san hin jiru abiibti dhageeffadhu sitti hima beerri biyya kana gaafaan wanta barbaaddu sana guutachuu dadhabde birri asirii akka waan yaani namni dirqamaan asirii na bitadheeni birri asirii herreeggatti birri mana algaa herreeggatti birri kiraa manaa herreeggatti birri surree herreeggatti walitti guurtee isaa bagoote kana yookaan telefoon irratti yookaan iskiriiptoon daftara irratti koppii gootan hirreen isaa yoo 5,000 dhufe 5,000 gaafata hirreen isaa yoo 10,000 dhufe 10,000 gaafata
kanuma ka isin irreegattu malee wanni inni gabbahee yookaan namarraa birrii nyaatee birrii kan ta'e illee hin jiru. Sanillee qaaman argine qaaman isa beekan. Kanaafuu jechuudha. Maaliin waraane akkasiin waraane hin beekaman gaafa nuti mucaan kun siin ta'u bifaanillee umriinillee warri irraa gorii mucaan kun sin awwaadhamu karatti si gata inni nama kodhee kana ati intala kanaati jennee gaafa nu gorsinu achi gargaltee itti nu himaa turte gaafa ani hudduu waraanne mentee asirra dhuftee booyaa turte jechuudha. Si galee itti maa turte abbaan anzala jiran jenne haalu qaaman beekan. Soddaa kenna achi jira namicha kanatti kennadhu naan jedhan. Dhalummaa sababate warra kan keetiitiin irraa fudhachuu qaba boleetti eegamaa bilbilaa hin kaasu jarana as jira ila imaaraati kana jira dheengadda namitti kanatti si dhaggeeffadhu na dhagaye boleetti tiyyaa dhagaye ani haati faatee ilaal soddaa kenna jedhanii haateettiif abbeessii maratanii kanarraan ergadhu kun Abdul Qawwii kanarraan ergadhu isatu qabu godhee biyya galchaa jedhanii maatiin kan keessii maratee sitti ergeessii galee erga maatiin kan keessii maratee sitti ergee kunis kamaatiin kan kee beeku na dhaggeeffadhu obboleetti tiyyan dhugaa jirtu sitti hima kunis kamaatiin kan kee beeku sunis kan kee isaa dhattee birrii 20 bichaa fudhattee biraa lixxee wanni sii godhu tokko hin jiru argite na dhaggeeffadhu Abdul Qawwii lachuuyyuu kan ofii beettu jechuudha argite Abdul Qawwii lachuuyyuu maatii isaa faamilii isaa beetta dhaggeeffadha shamarran kenna na dhaggeeffadha dhiifamaa bumuudha afachaa faate daqiiqaa takka Afacho ma dhaggeeffadha isiniif ma ol deebisa atti hima dhaggeeffadha an dubartoonni kenna akkasitti isin beenne beelladaadha isinin jennee isin laallaa jechuudha yoo nama taatan akka namaatitti jiraadha nama taatanii nama hin taane beelladaa lafa deemtu taatanii beelladaa lafa deemtu hin taane waan takka gisee caafii qabattan sani lubbuu keessan irratti baasaa bakka mallaqa keetii miti 50 irratti baasiiti na dhaggeeffadha inuma haasoftanii miidiyaa kana irra jirtanii faayidaa keessan hin argine dhaggeeffadha isin kimaani 50 baasaati 40 namni si nyaate illikiidha dhaggeeffadhu 50 deebisi 10 tirfii godhii deebisiiti 50 namni si nyaate quba funyaan kaayii deebisi lubbuu tanteetti aarsaa kan fadhi jechuudha bakka fi balbala sanii fi haati ofitti dhayiti haa warri kan kee gumaa kan kee nyaatu gumaa kan kee warri kan kee haa nyaatu yoo duuteet hin jette jechuudha argitanii kana hin gootanii dhaddanii mucattii tiyyaa akkasii yoo tiyyaa sabbatarraa hiikisii kenne buna dhugi as taa'i saree akkas godhi ijoollee geegessaanii rabbii naqatee si haa galchu ilkiin jira Abuyyaa taraa kan sorgoo waan akkanaa kana keessa hin jiru dhiifama naa godhaati Abuyyaa dubbadhame Aye, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma asalin ati faate sila kan dubbanne waan hin fene fi naqaqqaaltee ofii sadiitti deebitee dubbatti rakkoon qabu. Anka jechuu barbaadu dhimmi sila dhimma ijoodha. Dhimma kaafamee irraa haasa'uu barbaachisu waan ta'eef namni martuu walii kukkutee haasa'e gaariidha. Anoonni jechuu barbaade namni nama fixu kuni hiriyyaa qaba. Tokko kan hiriyyaa dhaben jira. Dhugaadha. Wasossobiin wasossobaatii san taate malee keessaa dhawamee haasa'amuun dirqama.